Otuu siin ta'ee maal gootu ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u guyyaa har'aas qophii addaa mata duree otoo siin ta'ee maal gootu kan jedhu isiniif qabadheen dhiyaadheera laayikii fi sheer gochuun hanga xumuraatti na waliin turaan affeerraa kiyya. Otuu siin ta'ee maal gootu hiriyaa ani baay'ee jaalladhu tokko ture hariiroo keenya kan beeku hiriyoota koo obboleessa koo fi abbaa qalbii koo qofa ture waadaas kan waliif seenne namoonni kun bakka jiranitti yeroo sanatti ani galii gaariin qaba maatii keenyattis beeksisne guyyaan gaa'ela keenyaas hundumtuu muramee jira haa ta'uutii gidduutti ani rakkoo dhiphina sammuu guddaatiin hin qabame akka duraas ta'uu waan hin dadhabeef galiin koos gadi bu'aa dhufe nan kassares yeroo kanatti hiriyaan koo kun na waliin jiraachuu akka isheen hin barbaanne natti himte abbaa qalbii koo fi jaarsolii gara biraas ittiin arge waadaa keenyas dagachuun na dhaga'uu diddee walirraa adda baane anis bakka dhaloota koo jijjiireen biyya biraatti hin baqadhe biyya biraatti haga humna kootoon hojjedhu of yaalus nan jalqabe yeroo kana gidduutti otoon nama tokkollee of maddiitii hin qabaatiin hanga ani fayyutti dubartiin na waliin taatee na yaalaa turte tokko waliinis wal bareera hangan ani fayyuuttis bakka hundumaatti waan hundumaa naaf taateetti haala kana keessa otoo hin jiruus hiriyaa koo ishee duraa otuu isheen irraanfatiin bilbileefiin fayyaa ishees nan gaafadha ture ishee malees jireenya jaalalaa gara biraa uummachuus hin barbaadun ture gidduutti garuu wanti haaraan tokko dhalate maddii koo teessee na gargaaraa isheen turte oolmaan ishees guddaa waan ta'eef hiriyaa akka taanu waan feeteef ishee waliin hin ta'e baay'ee otoo na kunuunsitus dhibee koorraas nan fayye haalli koo duraas guutummaa guutuutti ni deebi'e hiriyaa koo ishee ammaa kana waliinis jaarsa ergeen bara kana wal fuudhuudhaaf otoo jennu ergaan haaraa tokko hiriyaa koo ishee duraa biraanaaf ergame hiriyaan koo ishee duraas si balleesseera jechuun gaabbiidhaan of miidhaa akka jirtu anis nan dhagahe gara biyyaattis deebi'een hojii dhaabdee mana keessa teessee bu'aa akka ooltuu fi yeroo hedduudhaafis lubbuu ishee balleessuuf yaalii otoo isheen gochaa jirtu namoonni irraan akka bahan nan mirkaneeffadhe jirti bakka jedhames dhaqeen yeroon ishee haasofsiisuuf yaalu qaaniidhaan boquu ishee gadi qabuun na haasofsiisuu hin dandeenye anaanis garaa koo na nyaatte gaaffii ishee fudhadheen wanta hundumaa dhiisee deebi'een ishee waliin akka hin taane na waliin kan jirtu oolmaa guddaa kan qabdu hiriyaa koo ishee ammaan na waliin jira yeroon dukkana keessatti oolmaa isheen naaf ooltetu anaan jireenya koo na hidha guyyaa cidha keenyaafis yeroo muraasatu hafe murtoo koo kanaanis wanti dhufe haa dhalatu jedheen hiriyaa koo lammataa kana waliin jireenya koo yoon dhaabbadhe hiriyaan koo ishee jalqabaa sababa kootiin jireenya ishee balleessitee umurii koo guutuu anis gaabbuu nan danda'a mee maal gochuun narra jira otoo siin ta'ee murtoon keessan maalidha yaada keessan koomentii jalatti barreessaa nagaatti.